koo yoom milkaa'a? Maal laafoyyaa? Maal taatee ofii bistaati? Arras eeyyamna gaafachuu fakkan ta'a hojii kee hojjedhu. Miti. Maalirre? Maastarsii koon barachuu barbaade. Garuu yeroon arganne. Isaaf hin dhiphatin. Akkam? Falli jira. Barnoota onlaayiniin kan jalqabaa kan ta'e Harraambee. Sagantaalee barnootaa maastarsii, digirii, baalaatoon, barnoota idilee halkaniif torban akkasumas barnoota fagootiin immoo muummeewwan hundumatti galmee eegallee jirra. Kaampaasii keenya muummee Adama, Baalee Roobee, Fiichee Salaalee, Awaash, Abboomsaa, Muka Xurrii, Holotaa, Finfinnee kaampaasiin keenya naannoo CMC fi Meeksikootti argamna. Isinis bakka feetan teessanii yeroo barbaaddanitti barachuu dandeessu. Yuunivarsiitii Harraambee. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya kun Maayaa Showdha. Maayaa Show yeroo hunda sa'aatii kanatti maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu. Qabiyyeewwan Maayaa Show qabu keessaa tokko kan ta'e interview yookaan immoo keessummoota garaagaraa istiidiyootti affeeranii muuxannoo fi mudannoo isaanii akka isiniif qoodan taasisuudha. Keessummaan keenya har'aa haadha ogummaa hedduudha. Taatoo diraamaa, tiyaatiraa, fiilmii kana malees diraamaawwan raadiyoo fi kanneen biroo barreessuudhaan kan beekamtu. Yoo xiqqaate fiilmii 10 ol hojjettee jirti jechuudha. Keessummaan keenya har'aa aartist Abaaboo Warqinaa. Baga nagaan nu dhufte. Isinis baga nagaadhaan eegde. Dhiyeenya kanarraa yoo kaane Odaa Award gizee 3 dorgomuudhaan gizee 2 injifatteeti haan jirtu jechuudha. Kun akkamitti ta'e? Kuni kan ta'e egaa madaalliidhumaanii hojiidhuma hojjedheera jedheetanii yaadaa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya mee hojiiwwan Abaaboon hojjette keessaa muraasa isaanii daawwannee walitti deebina. Anaan kan nade sidhamuu nama biraadha. Maaloo awwaaluma kana dhaga'uun barbaadu mee? Dhiirri otoo guutee jiru. Maal? Dhaabadheen immoo du'e akka hundaan qottanii morma ishii micciireen allayyaatti gad ishee darban. Wassan du'e. Gaaffii tokko si gaafadhu. Na gaafadhu. Maal taate? Hayyee hojiiwwan ati irratti hirmaattee keessumattuu kan ittiin injifattee daawwannee deebinee jirra. Hojiiwwan kana keessatti maaltu cimina ture? Maaltu laalamee badhaafamte mee? Egaa ogeessonni taatoo dubartoota cimtuu kan bara kanaati jedhaniiti egaa kan anaanna filatanii egaa hennaa madaalan jiranti dubartii sana kan hin bakka bu'e sana taatee yookiin fakkeessitee hojjetteetti isa jedhudha. Almost dubartiin kan bara kana kan ittiin injifatte intala hamtuu kan obbolaa walitti naqxu kan qe'ee wal ficcisiistu ishee hamtuu ishee kan naa kennamte isheedhaan ta'ee hojjette taatee hojjetteettaa jedhaniitu maqaa kan naa kennan. Yeroo hedduu fakkaattii naati hojjettu hamtuu taateeti. Kaaraaktarii ati hojjettu diraamaas haa ta'u fiilmiis haa ta'u tiyaatirii irratti fakkaattii hamtuu taateeti kan hojjettu. Kun akkamitti teessumatu filatamoo warruma kaastis godhe yookaan immoo si filatee fiilmii sanirra yookaan diraamaa sanirra si hojjechiisu si kana kaaraaktarii kana. Ani filadheetii miti. Barreessaan tokko wayita barreessu ciniinsifateeti miti kan ta'u. Inni dubartiin akkasii hawaasa sana keessa akka jirtu egaa ilaaleet ishee lafa kaa'a. Inni guddisu yookiin daayireektarri sun immoo eenyutu ishee bakka naa bu'ee naaf hojjetaa jedhee inni ilaalaa achi booda dubartii hamtuu kan fakkeessite yookiin taatee hojjettu ta'ee Abaaboo jedhan inni filatu malee ani filadhee hin beeku. Keessumattuu diraamaa Sakaallaa fakkeenyaaf yoo kaasne akka nama ijaan qabne qaroo dhabeeyyiidha. Akkatti ati gootu hogguun argu hedduu natti dhagahamaa ture. Hajaan nuti fakkeenyaaf namichi san akka yookaan haa ta'uti ati bakka abbaa manaa ati haadha warraa taateef hojjechaa turte san irratti dhugumaan osoo ammoo wanni kun osoo si qunname dhugumaan jechuudha. Amma diraamaan yeroo hedduu waan hawaasuma keessa waraabamee dhufaa mitire
Otoo ati taate maal gootame sanirratti? Ila gaafa nuti diraamaa sana gaafa ni dubbisu gaafa jalqabaa innaa iskiriptiin si kennamee raafilii gaafa dubbistu akkuma nama kamiyyuu akkuma hawaasa kamiitti akkuma nama kamiitti nama sana eenyu sana bakka buuteeti hawaasuma sana bakka buuteeti kan dubbistu sana booda gara taatoo sanatti kan of fiddee ati eenyu fakkaatti jettee kan gara sanatti of geessitu jechuudha. Jalqaba wayitan dubbisu dubartii amartii jedhamtu kan diraamaa sakaallaa sana keessa turte baay'eedhaan jibbee ture baay'een itti aaraan ture. Maaliifin achirratti akkeedha kan isheen ijaarsa qaroo hin qabne kan isheen rakkisaati turte. Ani akkoo kooti kan na guddise dubartii jiraniiti. Isaanis immoo qaroo hin qaban akkoon kokoni. Maaltu nu fuuldura dhufee battala sanatti akkoo kooti kan na fuuldura dhufe. Wayitan iskiriptii sana dubbisu boo'aataniin ture. Sana boodan sana keessaa bahee amartiin maal fakkaatti kan jedhu ilaaluun jalqabee sana booda dubartii sana kan bakka bu'ee kan hin taphadhe. Otoo ana ta'e dhugaadhaan osoo harkattee jechuun namni akkana waliin sukkundamee. Hin beeku ibiddaan waan hin gubnatti fakkaata. Kanaaf amartiin sun baay'ee na aarsite anaan iyyuu. Haya hojii aartii keessatti eega seentee waggootan 19 ol. Kana keessaa fiilmii 10 ol hojjettee jirta. Kanneen keessaa fakkaattiiwwan si kana ati hin daganne ni yaadatta? Fiilmii Gaadii Hiree haadha ta'een kan inni hojjedhe. Achirratti kaaraaktarii gosa kanneen birootiinis addatti dubartii gara laafetti rakkattu mucaa ishii dhala ishii haadha malee guddiste. Isaayyuu irraa dhukkubsattee du'uudhaaf karaarra kan jirtu fira maatii malee kan guddisteedha. Mucaan ishii maatii fira kan abbaas ta'e kanaadhaan beektu. Ilmoo koo kana eenyutti gatee du'aa kan jedhu achirratti kan isheedha kan ta'e taphadhe. Sana hin dagadhu. Ishee haadha sana yeroo hundumaa sammuu koo keessa deddeebiti. Odaa awwaardii marsaa sadaffaa irratti kan inni ittiin injifadhes haadhattiidha. Haadhattii bakka bu'ee kan inni taphadhe. Sana inni raanfadhu yeroo hundumaa jechuudha. Even mucayyittiin illee dhuguma mucaadhuma koonatti fakkaatti. Yeroo hundumaa halluudhaanis mucaan bifaanis mucayyittiidhaan wal fakkaannaa isuma dhugumaa immoo mucayyittii waanuma danda'e natti fakkaata. Tokko kana lammaffaa immoo fiilmii kaleessa keessatti dubartii cimtuu doktara kan waan hundumaa nan danda'a jettee jiranii fi xiiqiidhaan kan ishee bakka bu'ee kan taphadhe jira kan lachuu baay'een jaalladha akka warra amala gaariitiin jechuudha akka amal qabeessatti. Akka hamtuutti immoo isuma nama odaa wardi kan ittiin injifadhe intalma ishii hamtuu kana baay'ee yeroo hundumaa keessa koo deddeebiti. Maaliif ila akkamittiin akka raafutti isaan micciiree morma ishii micciiree kuteetanii allayyaatti achi gadi darbadhannaa jettu yeroo hundumaa raafuun akkanatti micciiramee allayyaatti gadi darbatamaadha. Lubbuun namaa mormi dhala namaa akkanatti micciiramee citee achi darbatamu sammuu kee keessatti yaadde baay'ee namatti ulfaata. Kanaaf isaan kana hin dagadhu. Hayyee lameenuu fakkaattiiwwan roga lameenuu ni jiran kan garmalee hammaatanis kan garmalee immoo laaffatan. Lameenuu hojjette. San keessa amma abaaboodhaan ibsi yoo sin jaani isa kamiin of ibsitame. Ishee garaa laafeettiidha moo kan jedhu. Amala dhuunfaa kootiillee anarra otoo namni biraa naa ibseyyuu kan natti tolu haa ta'uutii garuu gara jabummaan qabu. Gara jabeettii miti abaaboon isa gudunfachuudhaaf. Nan sodaatinaadha hojjechaa jirtu jechuudha. Hedduu amalan qabaa. Anillee odeeffannoo an qabuun abaaboon baay'ee garaa laafti. Inumaa dubbattee illee nama hin mufachiistu sin jaan. Bakka waan fedhe yoo dhufellee aartiituma if keessatti obsiti malee dubbattee nama hin mufachiistu jaan. Hangamta akka dhugaadha kun. Dhugaadhuma. Nama mufachiisuurra ofii kootiif miidhamuudhaan irra filadha. Yeroo kamiyyuu yoo ta'e jechuudha. Even mana keessattis ta'e alatti
maatii firoottan koo keessattis ta'e hiriyoottan koo jidduutti dubbachuu dhiisuudhaan lakkii kun akkasii miti anaaf ta'uu qaba jechuu dhiisuudhaan carraa hedduu of jala dabarseera. Nama mufachiisuurra ofii kootii miidhamuu nan filadha. Kun immoo bakka si miidhu jiraachuu mala. Bakka nama yeroo hunda hin dalagu. Hundumaa akkas ta'uunis gaariidha miti. Garuu immoo nama mufachiisuun isa kana caalaa immoo gaarii miti. Han daawwachaa jirtan Maayaa Show. Turtiin immoo kan taasisaa jirtu artiist Abaaboo Warqinaa wajjin bashannanaa akka jirtan abdii guutuudhaan qaba. Turtii muraasaan booda immoo walitti deebinee haasawaa keenya tapha keenya itti fufnaa jechuudha. Turtii gaarii isiniif hawwina. Qabiyyeewwan Maayaa Show qabu keessaa tokko kan ta'e monoloogii isiniif qopheessineeti jirra. Dargaggoo Biniyaam Gabayyee waliin waan inni nuuf qopheesse walumaan daawwannee walitti deebina. Nagadhiisa na argatti har'a kophaatti yaa Waaqayyo gooftaa mootii samiif lafaa inni ajjeesuuf deemus inni ajjeefamus hundumtuu ni dhufa eentu asitti hafa qarchiif garaaf jedhee biyya kun gurguru anis dhufaan jira bakka naaf qopheessi dhaloota haqaruu imimmaan koo qeessi jedhe ka waan jette Jara kawan jetta maaltu sin afere akkan nagarreef akkan dhageenyeef ijaa gurra kan koodha kabaltaniittu akkan nagarreef akkan dhageenyeef ijaa gurra kan koodha kabaltaniittu abbaan koos gurraacha anis bar gurraacha adiin sodaadhu yoo feete na qaliiti foon kooti sirriitti allaattiidhaaf laadhu du'een bada malee biyya kan koo laadhu Diraamaawwan hedduu dalagdee jirta. Tiyaatirri isaa akkasuma. Tiyaatirri ati hin raanfanne maamii nu yaadachiisime. Kaaraakteruma ati hojjechaa turte keessa muraasa isaa jechuudha. Tiyaatirri hin raanfanne tiyaatira Oteelloodha. Sababiin isaa Tiyaatirri Oteelloo kan ittiin eebbisamtan. Kan ittiin eebbifamne jechuudha. Garuma aartiitti iyyuu kan ittiin seene isaan kan eebbifamne Emiliyaa haadha manaa Iyyaagoo. Namticha isaa hamaa sana jechuudha. Haadha manaa isaa bakka bu'ee kan inni taphadhe achirrattis amtuudha. Tiyaatiriin Oteelloo Wiiliyaam Sheekispeeriin kan barreeffame kan obbo Diimaa Warraan jijjiiran kan isaanii immoo Mulgeetaa Nagaasaa Dooktar Mulgeetaa Nagaasaan kan gara afaan Oromootti kan jijjiiran jechuudha. San keessaa mee hamma tokko nu yaadachiista. Emiliyaan hammeenyi ishii kan daraniiti. Iyyaagoo waan asii fidee dhufeetu argite. Waan tokko asii fidee dhufeera. Argite? Laal. Kennu. Kennu. Dura na dhungattu. Kuno. Laali. Kuno laali. Ani ati mana ke Emiliyaa kuno kana. Este mona jalana tesi fide. Kuno. Kottu dura na dhungattu kan. Kuno siko. Kuno. Desdemon maal taate marami lakkano nagarre kuno waan ni argoni nagarre no Iyyaagoo Oteello ina jeeste gifti maaliif ajjeeste tortora garbicha hidhii
ajjeesti amma waan jiraattu sitti fakkaata. Waaw. Kun dandeettii addaadha. Miira sadii bakka takkatti ibsite jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya gaa akkuma argitanitti cimina abaaboo kana caalaa ibsuun hin barbaachisu. Ammas kana caalaa iftee lallistee si harkuudha kan barbaannu jechuudha. Hedduu kabajamii kana caalaa awaardiin biraallee siif mala jeetiin kan hin amanu jechuudha. Hayyee mee gara jireenya dhuunfaa keetiitti hin dhufa. Abaaboon yeroo hunda iftuudha. Fuulli takka gurraachomeen beekoo. Sanirraan abaaboon dubartiidha haadha. Dubartiin immoo waa mara. Kanaaf keessumattuu si aartee takka si harka hin beeku. Bakka hojjetutti yeroodhaan argamta. Ogummaa keetiif hedduu amanamummaan kee olaanaadha. Mana keessatti yoo maal fakkaata? Challenge nama dubartummaan jira. Hojiin idilee hankee aartii irratti bobbaate konni jira. Sa'aatiin barfattu. Amma yeroo baay'ee namoonni taatummaa irrattis ta'e barreeffama irrattis rakkoowwan garaagaraa wal qabatee barfachuun jira. Jecha dubbii yookaan diyaaloogii kan namni san qabachuu dhiisutu jira. Waa hedduu jira. San keessaa hunda keessa injifattee keessaa baatee yeroo hunda kan akkanatti si lallisee kun maali? Mana galtee waa hin hojjettu moo? Waan takkallee kanuma dalagame isaan galtee nyaatamu akkamiin kan joosanii? Lakki. Hundumaa bakka hin bu'a. Akkuma atamma jette kana dubartummaan waan baay'eedha. Dubartiin haadha. Haadha manaadha. Iddoo hundumaatti ni barbaachisti. Mana keessattis waan barbaachisu nama hojjedha. Callisee isa qophaa'ee qofaa nama eeggatu nama teessee nyaattu miti. Haadha ijoolleeti. Ijoollee koo nan miicaa, nani rifeensa isaanii nan sirreessaa, nani kunuunsaa mana barumsaatti nan ergaa. Achirraan kan hafe immoo nyaatas wayita barbaachisaa ta'etti nan qopheessaa. Wanta amma kana bitaanatti galoomtuu hin jiru. Hojii mana keessaa qixxuma jechuu dandeessaa. Qixxuma salaa nan hojjedha mana keessaa. Inni sa'aatiidhaan argamu jette dirqama. Naamusa ogummaa keenyaatis. Sababiin isaa maal akka ta'e beektaa? Namni piroodakshinii tokko qopheessee kaameeraan beeknaa aartii Oromoo keessatti ammamtuu jiruun guutee fi kaameeraan kan mataa isaatii ta'ee meeshaan hundumtuu kan mataa isaatii ta'ee namni hojjetu hin jiru. Kaameeraa kireeffateeti meeshaa piroodakshinii hundumaa kireeffateeti kan taa'ee na eegu. Baasiin har'a ani guyyaa fadhee isa baasisu gatiidha isa kaffalchiisa. Kun immoo naamusa ogummaati. Kanaaf waan tanarraa eegamu iskiriiptii qayyabachuu dhiisuudhaan achitti shaakaluu dhiisuudhaan waan ogummaa koo ilaallatu waan gama koo ilaallatu hir'isuudhaan isa qopheesse sana miidhuun barbaadu. Maaliifin kana jechuun aartii Oromoo miidhuu jechuudha gama tokkoon guddisuu otoo hin ta'in ukuu jabeessuu humnatti gochuu otoo hin ta'in dadhabsiisuu jechuudha sa'aatii dabarsanii dhufuun. Kanaaf gatii ammamii kaffalee aga hojjetaa jiru hojjetaan sun qopheessaan sun waanan beekuuf waanan keessa jiruuf jireenya koo waan ta'eef sa'aatii sana kabajee argamu waan narra jiruu fi gama hundumaan abaaboo gama hundumaan hojii mana keessaas isa laatis wal simsiiseetuman kan hojjedhu. Hayyee. Mana hojjedha samanas jechuudha. Kanaafuu mana keessaatis dhukkeen irraa kaas jechuu jirta. Sirriitti. Mee osoo mana kee dhufne maal nuuf qopheessitame nyaata hedduu ati dandeessee jaallattee daleedu maali? Waan nuti nani hin hojjenne iyyuu hin jiru. Almost akka baay'inaan hawaasicha keessatti nyaata baay'inaan ni nyaatama ni jaallatama jiru. Hundumaa nan qopheessa nan hojjedha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya diraamaa fiilmii tiyaatira qofaa miti kan mana keessaayis sirrittiin tolchee dalagaa jechuu jirti. Turtii muraasaan booda walitti deebina. Hawwiin koo yoom milkaa'a? Maal laaf wayyaa? Maal taatee ofii bistaati?
Arras eeyyamna gaafachuu fakkan taane hojii kee hojjedhu. Miti. Maalirre? Maastarsii koon barachuu barbaade. Garummoo yeroon arganne. Saaf inni dhiphatin. Akkam? Falli jira. Barnoota onlaayiniin kan jalqabaa kan ta'e Harraambee. Sagantaalee barnootaa maastarsii, digirii, baalaatoon, barnoota idilee halkaniif torban akkasumas barnoota fagootiin immoo muummeewwan hundumatti galmee eegallee jirra. Kaampaasii keenya muummee Adama, Baalee Roobee, Fiichee Salaalee, Awaash, Abboomsaa, Muka Xurrii, Holotaa, Finfinnee kaampaasiin keenya naannoo CMC fi Meeksikootti argamna. Isinis bakka feetan teessanii yeroo barbaaddanitti barachuu dandeessu. Yuunivarsiitii Harraambee. Seera barattee ogummaa seeraa jechuudha. Haddalagaa jirtu immoo fiilmiidha, tiyaatiriidha, kana jechuudha. Mee akkamitti seera barattee gara kanatti dhuftee maaltu waliif fida? Yeroo hedduu amma fakkeenyaaf namoonni seera baratan irra caalaan isaanii akka barreessanii beekaa dandeettii barreessuu addaa kan qaban. Gara taatummaatti kan goran garuu muraasa. Hedduu harka hin beeku. Otoodhanii barataa jiru mana barumsa seeraa kan otoon barataa jiru barreessaa taniin ture. Diraamaa reediyoo baay'ee dhedheeraa reediyoo faanaatiin kan darbaa ture. Summii Gadoo, Daamuu Awwaalarraa, Fiingee, Golollisa, Imaltoota baay'eedha. Olpost gara diraamaa 7-8 barreessaa taniin ture. Gara aaktiitti kan hin dhufe immoo olmost jalqabumaa kaasee aartiidhuma waan jedhamuyyuu kan keessa kootti horee akkana keessatti biqilu kan godhe abbaa kooti. Duruma toodhanii mana barumsaa haayiskuulii toon jiru jechuudha. Taa'ii dhaggeeffadhu naan jedha wayita diraamaan dhufu na dhaggeeffataa taniin ture. Innaa ilaalu kottu naan jedha waan inni hojjetaa jiru irraa na waamee jechuudha abbaan koo. Taa'ii ilaalime kun akkatti isheen hojjettu argite naan jedha. Ani meetoo mucaan koo akkas naa taate akkamittiin jaalladha seetee warqinaan akkatti gammadu otoo beektee too mucaan koo akka kana naa taate. Maal fa'aa sitti agarsiisan meeqatti? Diraamaa televezyiinii bara sanaa gaa Black and White. Inni ilaala diraamaan innaa darbu ilaalee kottu ilaali naan jedha. Taa'iitii ilaali naan jedha. Kan reediyoos wayita darbu taa'ii dhaggeeffadhu naan jedha. Sanuma keessa kootti dhufuu jalqabee yaada kennimee dhaggeeffadhuuti yaada kenninaan jedha. Sagantaa simbirtuu bari kan jedhamu tokkotu ture duri jechuudha. Atillee umriin kee ga'eef hin geenye hin beeku dhageesseef hin dhageenye hin beeku barasan. Ati daa'iman sana isa dhaggeeffadhee mee amma sagantaa ture irratti bilbiliiti yaada kenninaan jedha. Sanarraa ka'eetan yaada kennuu jalqabee achii booda hirmaachuun jalqabee. Achi komishiniin aadaaf turizimii Oromiyaa yeroo sana aadaaf turizimii namaa jechuudha. Beeksisa baasee tiyaatiraan leenjisuudhaaf jechuudha. Achumaan abbaa kooti argee beeksisicha argee dawalee natti hime. Iddoo akkanaatti dhaqiitii galmaa'ii tiyaatira kana baradhunaan jedhe. Innaa sana barumsa guyyaadhaan barataa ture. Fedhii abbaa kootii irraa ka'eetanii barumsa gara galgalaatti jijjiiree kolleejjii isa kana guyyaa leenjii seenee achi booda tiyaatira ismaammaa ilaalaa turre kana tiyaatira Oteellootiin leenjii ji'a 8 leenjinee sanaan baanee jechuudha. Sanaan baay'ataniin gara aktingiitti dhufe. Sana booda tokko lama hojjennu kun har'a waggaa 19 keessatti dabarsineerra jechuudha. Kanaafuu obbo Warqinaa Dabaleedha. Hedduu isin galateeffannaa. Intala aktarii taatoo kana fakkaattu dagaleessa taatiin gumaachuu keessaniif hedduu galata guddaa qabdan jechuudha. Galatoomaadhaan jaanaanis gama hayyaanii. Waan ajaa'ibaati amma namni hedduun maatiin hedduun injinara naa ta'e doktara naa ta'e waan akkas jaan malee tiyaatira haa'uu waan akka fiilmii kana aktiin gara aartii kanatti maatiin nama gorsu hin deeggaru. Maatiin baay'een hin deeggaru. Hin deeggaru. Kanaafuu atis gama kanaan hedduu carraa qabdaa jechuudha. Baay'ee. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun sagantaa Maayaa Show ammas nu wajjin turaan affeerri keenyaa.
turtii muraasan booda walitti deebineeti kan jiru. Deebinee jirra gaa. Abaaboon yeroo hunda asheeta fakkaatti siin jaalladha. Yeroo hunda isin akkuma bareeddu sanii asheeta baraan hoggaa agarru sanumaa siin jaalladha. Kana wal qabate iccitiin kun kan maali maal nyaatti maal soorattaa? Aree mandulloomne. Indulloomne. Ani wanti addaa akka warra hojii modeelingii hojjetanii wanti nyaata filadhee nyaadhu hin jiru. Waanuma manni qopheesse waanuma ni hawaasti maatiin qopheeffatu iddoon dhaqee hundumatti suma nyaadhaa mana koo keessattis waanuma manni qabu waanuma maatiin nyaatu kan hin nyaadhu. Waan adda homtuu hin jiru. Ispoortii hooni dalee. Ispoortii nan hojjedha. Olmusti jira miti. Si'a tokko addaan kutuun itti deebi'uun hojiidhaaf fiildii ba'uun deebi'uun kun jira. Kanarraa kan ka'e malee ispoortii nan hojjedha. Wanti biraa baay'een qeedha baay'ee fiigeetan ganama nan deebi'u. Gara manaatti jechuudha. Halkan baay'een isa jiimiitiin ala jechuudha. Jiimiis ni hojjetta? Nan hojjedha. Ammaasis ni fiigda? Nan fiiga. Jira miti. Kan itti fufiinsa qabu miti. Nan hojjedha addaan kutannaa sana immoo qaamni hin dabala. Ispoortii na hojjettu ispoortii hojjettee addaan kutaataana hin dabaltaa achi immoo hin hir'istaa. Ispoortii jalqabanii addaan kutuun gaarii mitiiti. Namoonni biraa jalqabdanii akka addaan hin kunneen jedhaani. Egaa maayinni homaa wanti addaa hin jiru. Garuu dubartiin of eeguu qabdi. Of eeguu jechuun kun maali? Of eeguu jechuun yeroo hundumaa of gatuun barbaachisu. Dhiqachuun, dibachuun, filachuun kun jira miti. Kana malee wanti addaa homtuu hin jiru jedha. Hayyee gara cimina hojii hanqareettiin as deebi'a. Yeroo hedduu tiyaatiris haa ta'u, fiilmis haa ta'u, diraamaas, raadiyoos haa ta'u daftee qabatta jecha dubbisii kan nameessan fakkaattii sii laatame san dafteeti kan qabattu jechuudha. Kuni maali? Maalirraa uumee muuxannoo hanqee amma yeroo hedduu namni dafee diyaaloogii isa haamoo jecha dubbii waan hojjetu san dafee qabachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef muuxannoo hanqee meeqa nuuf qoodi? Wanti guddaan nama bakka buute sana hawaasa keessa barbaadda. Ani amma gaafa amartii bakka bu'ee hojjedhu dubartiin humna akkanaa eenyuun isheen jedhee nan argadhe nama sana. Eenyu akka ishiin taate jechuudha. Isuma dhugumaa dubartum sanan beeka. Amartiidhaan adda kan hin taane. Eessatti argatte? Jirti nan beeka achuma. Magaaluma keessa jechuudha. Magaaluma keessa jechuudha. Ajaa'iba hayaa. Waan isheen fakkaattu nan ilaalee ishuma fudhadhee ishuma hojjedhe. Akkuma kanaa karaktariin bakka buute sun daayiloogii achirra jiru qofa miti. Daayiloogii achirra jiru shama adda addaa inni salphaadha. Inni baay'ee eenyuun jedhu. Garuu amala gara amalaatti ennaa ofitti fudhachuutti ennaa dhuftu eenyuun fakkaatti dubartiin kun kan jedhu nan yaada. Yoon argadhe yoon argachuu baadhee garuu dubartii sana akkanatti hin beeku yoo ta'e garuu daayireektaraa wajjin haasa'ee akkamitti akka inni barbaade akkam ta'uu fi akkan qabu isarratti hundaa'ee nan qabadhaama baay'ee nan rakkisu. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya kun Maayaa Shoo kan isin jaallattanii daawwachaa jirtan ammas turtiin keessan wajjin haa ta'u isin jenna. Hanga ammaa fakkaattoota irra hedduudhaan hammeenya qaban daleede muraasa immoo amala gaarii kan qaban eenyummaa isaanii kan gaariitti cite jechuudha. Fakkaatti kana fakkaattoo sun hojjedhe jettee yaaddu jira. Natti guyyaa'eera malee. Natti barfateera malee fiilmiin jechuun karaktariin bakka bu'ee hin hojjenne amma umurii wajjininis hin deemu malee otoon ta'ee hojjedheera jedhe kan yaadu. Fiilmii baay'ee jira miti aakshiniidhaan kan guutame dubartii loltuu yookiin kan jira manni gaashee qaamaan eenyuudhaan ofirraa eeguudhaan eenyu rukuchuudhaan maal jechuudhaan jira miti kun
otoon isaa ta'ee xabadhee jechaatanii yaadaatanii ture. Kaarakteriin sun garuu turre mar'attis hin argine fiilmota kanneen keessatti hirmaanne irrattis argee hin beeku. Turre malee. Ammaan booda garuu osoo harkatti ni feetaa jechuudha. Ammaan booda umuriidhaan wajjin deema wanti hundumtuun ta'a jetteeti yaadannoo. Amma dulloomne irraa isaa. Ispoortiin daleeda waan ta'eef numa ta'a. Hawwatamtoota daawwattoota keenya kanneen fiilmii daleedan jechuudha. Habaaboon ammaan booda waan akshinii fa'aa, dhukaasuu fa'aa, hodhoo kana yoo qabaate ni barbaaddi waan ta'eef daleessisaadha. Achumaan waliin hojjedha isiniin jaala. Otoon isaa hojjedhe maalan fakkaadha haala kan hin jedhu ofuun kooyyuu otoon of ilaalee baay'ee natti tola ture. Hawwii baay'ee bareedaadha. Haadha ijoollee sadiiti. Keessumattuu intalti tantee hangafaanii hedduu barumsaan cimtuu akka ta'e waan qaba. Manneen barumsaa 12 keessaa tokkoffaa baate. 17 keessaa lammaffaa baate. Mee akkami haalli qabiinsi kan keetii ijoollee kan kee akkamitti qabattaa? Maatiin biraa fakkeenya sirraa fudhata waan ta'eef hojii aartii hojjechuudha. Asiin hojiin manaa ni jira. Ijoollee tantee akkamitti kunuunsitee injifannoo kana gahuuf sadarkaa kanaan jechuudha. Akkamii geesse? Dhugaa dubbachuudhaaf kennaan uumamaan isheen qabdus akkuma jirutti ta'ee waan irraa eegamu kamiyyuu nan godha. Mana barumsaa hin dhaqxii sa'aatii mana barumsaa ishee erga xumurtee kan qayyabannaa seentii kan qayyabannaa erga xumurtee gara manaatti galtee wayita ispoortii qabdu gara ispoortii deemti achi deebitee hojii manaa ana wajjininis yookiin abbaa wajjininis in hojjechiisna in qayyabachiisna. Kunis akka jiruu fi jireenya yookiin akka dirqamaatti dirqamni guddaan keessumaayyuu isa olaanaa maaliifin ati firii tokko lafa kanarratti fiddee firii sana immoo erga kunuunsitee guddistee bakka tokkoon ga'u firii isaa arguu kan isaa deebitee arguun dirqama waan ta'eef kana akka ijoo olaanaatti fudhadheetaniin kan ijoollee koo kan inni qayyabachiisaa jiru. Isheen mana barumsaa keessaa yeroo hundumaa tokkoffaadhuma. Still amma reefu kutaa 4 geesse amma kutaa 4tti tokkoffaadha kan isheen bahaa dhufte. Barana mana barumsaa bakka buutee mana barumsaa kan mataa isheetii bakka buutee mana barumsaa 17 wajjin dorgomteeti lammaffaa kan baate. Galata Waaqaa. Atillee baga gammadde. Galatoomii. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa artist Habaaboo Warqinarraa waa hedduudha kan barannu jechuudha. Cimina isii, hojii isii irratti, maatii isii irratti gama hundaanuu hedduu dubartii cimtuudha. Waan hedduu irraa baranna. Isinis gaa waa hedduu irraa barattan je'eetiin amanaa. Turtiin teessan ammas nu faana haa ta'u. Hawwiin koo yoom milkaa'a? Maal laafooyyaa? Maal taatee of dhibbistaati? Arras eeyyamana gaafachuuf akka hin taane hojii kee hojjedhu. Miti. Maalirre? Maastarsii koon barachuu barbaade. Garuu yeroo hin arganne. Isaaf hin dhiphatin. Akkam? Falli jira. Barnoota onlaayiniin kan jalqabaa kan ta'e Harraambee. Sagantaalee barnootaa maastarsii, digirii, baalaatoon, barnoota idilee halkaniif torban akkasumas barnoota fagootiin immoo muummeewwan hundumatti galmee eegallee jirra. Kaampaasii keenya muummee Adama, Baalee Roobee, Fiichee Salaalee, Awaash, Abboomsaa, Muka Xurrii, Holotaa, Finfinnee kaampaasiin keenya naannoo CMC fi Meeksikootti argamna. Isinis bakka feetan teessanii yeroo barbaaddanitti barachuu dandeessu. Yuunivarsiitii Harraambee. Gara maayyiitti geenyee jirra. Waan itti dabaluu barbaaddu yoo jiraate carraansa kana jechuudha. Akka galataatti sadarkaa tokkoffaarra kan jiru uummata koo guddaan galateeffadha. Jabaadhu jedhee aamilee naa kennuudhaan na cinaa dhaabatanii waan sirreessuu qabus immoo Habaaboo kana sirreessinaan jechuudhaan iddoon jabaachuu qabutti immoo ishoo kana sirrii gooteetta jabaadhu jedhanii na jajjabeessuudhaan sadarkaa tokkoffaarratti uummata koo guddaadhaan galateeffadha.
itti aansuudhaan abbaa koo obbo Warqinaa Dabalee maatii koo abbaa manaa koo wayitaananii bahee hojjedhu naan fiildii deemee olee bulee turee naan galu maatii ijoollee kunuunsuudhaan mana qe'ee jabeessee qabuudhaan shoora guddaa shoora olaanaa kan na taphate even mana keessatti illee iskiriptii na dubbisuudhaan na cinaa dhaabatee na deeggaruudhaan na cinaa dhaabateera. Ogummaa kanaaf immoo bilcheessanii nu guddisanii asiin kan nu ga'an immoo obbo Diimaa Barraa guddaadhaan galateeffadha. Maayaa showuu irratti immoo na affeertee atis akka waliin taphannuuf yeroo keenya akka waliin qooddannuuf waan na affeerteef sinis guddaan galateeffadha ulfaadha. Hayyee atilleen hedduu galatoomii haysummaa keenya taatee muuxannoo kee dandeettii kee haala adeemsaati keessa deemtee hunda as dhuftee istiidiyoo keenyatti argamuudhaan uummata wajjin turtii taasisneef hedduu ulfaadhu galatoomii horii bulii kana caalan sirraa eegaan sinjaa. Eegaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan keenya kanarraa kanuma fakkaataa ture. Artiist Abaaboo Warqinaa irraa waa hedduudha kan barattan jeetiin amanaa. Warreen isi faana dhaabbattanii isi jajjabeessitan hundumaafuu galatoomaadhaan isiniin ja'a kanneen kaanis akkanumatti deeggaruudhaan kan akka Abaaboo hedduun akka nuuf baay'atan barbaanna waan ta'eef jajjabeessaadhaa isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan wellee baandii wajjin isiniif qopheessine irratti dabaluudhaan hamma torbaanitti torbaan gaarii jennee isinitti dhaammachuu qofa kan nu hafe dhaabbileen garaagaraa nu faana taatanii Maayaa Show sponsor gochuudhaan nu faana hojjechuu kan barbaadan hundi keessanuu manni keenya banaadhaa isiniin jenna. Maayaa Show waliin hojjechuun takkaa miti beeksifachuu qofaa miti barsiisuudha heegaree biyya keenya ijaaruudha isiniin jenna. Artii keenya deeggaruudha Maayaa wajjin hojjechuun lama bufachuudha hamma torbaanitti torbaan gaariin isiniif hawwa.